Mobile daataadhaan intarneetii yeroo fayyadamtan bilbilli keessan paakeejis ta'ee qarshii fixee sin rakkisaa jira yoo ta'e seetingiiwwan sadii ani amma sin agarsiisu kana sirreeffadhaa. Jalqaba notification baarii bilbila keessanii gad harkisuun mobile data kan jedhu kana gadi qabuun gara fuula kanaatti ni darbitu. Kana booda allowed networks for apps kan jedhu kana ni tuqxu. Inni iyyuu listii aappota bilbila keessan irratti install ta'anii jiranii haala argaa jirtan kanaan isiniif ni fida. Isinis aappota mobile data ittiin fayyadamne hundarra deemuudhaan haala argaa jirtan kanaan wifi only ni gootu. Kun kan inni isin fayyaduuf aapponni isin amma wifi only gootan kun data yeroo bantan mobile data keessan waan hin fayyadamneef bilbilli keessan data akka isiniif qusatuuf isin gargaara jechuudha. Inni lammaffaan immoo asuma mobile data usage kan jedhu kana jala yeroo seentan aappota data gurguddaatti fayyadamtan haala kanaan isiniif ni fida. Isinis aappota data gurguddaatti fayyadamtan sana irratti tuquun toogilii allow background data usage kan jedhu kana ni cuccuftu. Kun immoo kan inni isin fayyaduuf yeroo data bantanitti aapponni amma isin irraa cuccuftan kun backgroundidhaan data keessan waan hin fayyadamneef dataan keessan isiniif ni qusatamaa jechuudha. Inni sadaffaa fi inni dhumaan asuma gubbaa kana irraa iddoo mallattoo settingii kana tuquun toogilii set data limit jedhu kana ni bantu. Sana booda fakkeenya paakeejii GB tokko guyyaa lama itti fayyadamuuf yoo bitattan data limit iddoo jedhu kana irratti fakkeenyaaf 500 meegaabaaytii jettanii barreessuun set ni gootu. Sana booda yeroo isin meegaabaaytii 500 fayyadamtan akkasin meegaabaaytii 500 fayyadamtan waan isin beeksisuuf akkasumas isaa ol akka hin fayyadamne waan isin daangessuuf akkasin paakeejii keessan qusattaniif baay'ee isin gargaara jechuudha. Tippii kana jaallattaniitu yoo ta'e like hiriyoota keessaniif immoo share gochuu keessan hin dagatina. Waan daawwattaniif galatooma.